Godina Arsii lixaa magaalaa Asaasaatti gamoon mana murtii hirmaannaa uummataa qarshii miiliyoona 7.7 oliin hojjetamaa jiru daawwatame. Jilli pirezidaantii mana murtii waliigala Oromiyaa obbo Gazaalii Abbaa Simaliin durfamu godina Arsii lixaa magaalaa Asaasaatti gamoo mana murtii hirmaannaa uummataan qarshii miiliyoona 7.7 oliin ijaaramaa jiru daawwataniiru. Manneen murtii tajaajila kennuun cinatti kenna tajaajila lammummaatiinis deeggarsa taasisaa jiraachuu kan himan pirezidaantiin mana murtii waliigala Oromiyaa Gazaalii Abbaa Simal godina Arsii lixaa bulchiinsa magaalaa Asaasaatti manneen murtii aanaalee godina Arsii lixaa kenna tajaajila lammummaatiin mana jireenyaa maatii harka qalleessaaf qarshii miiliyoona 1.3 oliin ijaaraa turan xumursiisuun bakka pirezidaantiin mana murtii waliigala Oromiyaa obbo Gazaalii Abbaa Simal argamanitti eebbisiisuun maatiif dabarsanii kennaniiru. Kenniinsa tajaajila abbaa seerummaa amanamaa fi iftoominna qabu diriirsuun dheebuu haqa hawaasaa deebisuuf qaamolee haqa hawaasaa waliin qindoominaan hojjechuu qabu. Pirezidaantii mana murtii waliigala Oromiyaa Gazaalii Abbaa Simal godina Arsii lixaa bulchiinsa magaalaa Asaasaatti kenni tajaajila mana murtii aanichaa hawaasaaf kennaa jiran pirezidaantiin mana murtii waliigala Oromiyaa kabajamoo obbo Gazaalii Abbaa Simal itti aanaa pirezidaantii mana murtii waliigala Oromiyaa obbo Badri Tamaam Umar bulchaa itti aanaa godina Arsii lixaa obbo Asaffaa Tolosaa godina Arsii lixaa obbo Bukaarii Kadiiroo dabalatee qooda fudhattoota biroo wajjin daawwatameera. Kenniinsa tajaajila abbaa seerummaa iftoominna qabu diriirsuun hojjechuu akka qaban pirezidaantiin mana murtii waliigala Oromiyaa obbo Gazaalii Abbaa Simal himan.